Akkam holtan harragaa wanti nuti qabannee dhiyaannee hanga muslimtoota baha Afrikaa keessatti argaman yookaan gaanfa Afrikaa keessatti argaman qabannee isiniif dhiyaannee hanga dhuma sagantaa waliin tura. Mee muslimni naannoo kam keessatti heddummaata? Biyya kam keessatti muslimni hedduudha? Waliin ilaalla. Let's go gara viidiyoo kaantariin biyya muslimni amantiidha, kiristaannis amantiidha. Amantiin naannoo kanatti kan hordofamu yeroo ammaa kanatti musliimumaa fi kiristiyaana darbee aadaan duudhaa ganamaa kanneen akka Oromoo jiraachuu mala waaqeffata jechuudha. Garuu kan beekamu islaamumaa fi kiristiyaana jechuudha. Musliimni biyya Soomaaliyaa keessatti parsantaa 100% musliima, kiristiyaanni hin jiru. Akkas jechuun Soomaaliyaa Itoophiyaa osoo hin taane Soomaaliyaa isii biyya taatee of dandeessa jechuudha. Soomaaliyaa Itoophiyaa jijjigaa immoo jiraachuu danda'a. Kiristiyaanni zeeroodha biyyattii keessa hin jiru. Lammiin Soomaaliyaa musliimni malee kiristaanni hin jiru. Itoophiyaa keessatti musliimni parsantaa 60, kiristaanni parsantaa 40. Sababaan isaatis musliimni heddummaataa jira biyyattii keessatti. Duraan musliimni parsantaa 40 ture, amma immoo kiristaanatu parsantaa 40 ta'e jechuudha. Musliimni biyya Keeniyaa keessatti parsantaa 50 ga'eera, kiristaanni 50 walqixa biyyattii keessatti. Kiristaanonni Keeniyaa keessa heddummaatan warra Pheenxee jennu yookaan warra Pheenxeeti, duuka buutuu Yesuus warra ofiin jedhan jechuudha. Ortodoksiin hin baay'atu biyya Keeniyaa keessa. Kan biraa biyya Masrii keessatti musliimtonni parsantaa 85dha. Kiristaanni immoo parsantaa 15 qofa. Kiristaanonni biyya Masrii keessa jiran irra guddaan isaanii Ortodoksiidha. Ortodoksiidha jechuudha. Jibuutii ollaa Itoophiyaati. Jibuutiin musliimni Jibuutii keessa jiru parsantaa 75. Jibuutiin fi Soomaaliyaan wal fakkaatti. Amantiin jiraatis tokko. Soomaaliyaanis Jibuutii keessa baay'ee heddummaatan. Uummanni Soomaalee Jibuutii keessa jiraatu irra guddaan. Kiristaanonni immoo parsantaan 25 kun eessaa dhufan yoo jette naannawaa Affaarii Itoophiyaa irraa fi Eertiraa ammaasis biyyattii Faransiitti waan kololeeffattee jirtuu filaa hammaa akkasii jechuudha. Kan afuraffaa ammoo biyya Sudaan. Sudaan irra guddaa kiristaaniin jira. Kiristaanonni achi jiran ammoo irra guddaan isaanii Ortodoksiidha. Hanga takka badaa jiraatanillee ni jiran gara Eertiraatii fi gara daangaa Itoophiyaa Goojjamii fi Gondaritti dhiyaatan waan ta'eef kiristaanonni naannoo isaanii jiran parsantaa 30 ni ga'anii jechuudha. Viidiyoon keenya har'aa qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Sheer gochuudhaan paartii lammaffaa irratti walitti dhiyaanna.